Ashamaa akkam nagaa jirtu har'a deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo aappii tokko isiniif qabadhee dhufe. Aappii kana baay'ee jaaladhee jira. Isinis baay'ee jaalattan jedhee abdii qaba. Aappiin kun maal yoo jettan WhatsAppidhaan namni suuraa yookiin viidiyoo yookiin sagalee isiniif ergee akkamitti deebiftanii sagalee isin yoo inni achirraa balleesse isin ammoo bilbila keessanirraa akkamitti akka argattan akkamitti deebistanii akka bilbila keessan keessaa banachuu dandeettan isinitti mul'isa jechuudha. Suuraa namni isinirraa ergee booda dileet godhisan akkamitti argachuu akka dandeettan jechuudha. Play Store seentanii What's Delete Pro jettanii barreessitanii What's Delete Pro kunoo akkanatti erga barreessitaniin booda kunoo aappiin isa kana jechuudha. Aappiin kana install gootan hin buufattan kunoo okay ani install godhee ture okay duubatti deebi'eetiin isin argisa dursa waan itti fayyadameef amma akka haarawaatti jalqaba jechuudha yoo hin balle sorry kunoo install kan jedhu kana click gootan install kan jedhu kana erga tuuxaniin booda hanga bu'uu eeyna hordoftoonni koo hundi keessanuu akkuma beektan YouTube qaba YouTube kiyya Oro MP4 jedha hundi keessanuu seenaati subscribe naaf godha video an gadhiisu moo yoo kan jaallattan ta'e like naaf godha like gochuun keessan baay'ee na jajjabeessa waan ta'eef like godha bira naaf dabra okay dhiifamaa wifi dadhabaa waan ta'eef daataa banee yeroo tokko daataadhaan haa bu'u kunoo daataadhaan haa bu'u akkasuma hordoftoonni koo Oro MP4 YouTube kiyya seenaati subscribe naaf godha hundi keessanuu namni haroon yoo jiraattan jechuudha. Kunoo amma aappiin bu'ee jira. Aappiin kun bu'ee jira isa kana jechuudha. Open gootanii seentanii kunoo open erga gootaniin booda akkanatti isiniif dhufa iddoo yes jettu kana tuuxan jechuudha. San booda haala isaa isinitti himaa gara dalgaa ooftan gara dalgatti akkanumatti ooftan kunoo san booda as bira waggaa dhufe kunoo access to notification and files kan jedhu kana jechuudha. Isa gad tuuxan yeroo tokko kunoo isa gargar tuuxaniin booda akkanatti isiniif dhufa allow kan jedhu gara mirgaa kanaan kan jiru allow kan jedhu kana gad tuuxina click goona san booda kunoo akkanatti dhufa okay goona kunoo akkanatti erga dhufeen booda dhumarratti What's Delete Pro kan jedhu kana jechuudha. Isa tuuxanii akka kanniinitti ibsitan jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkanumatti jechuudha akka ifu bulee akka ta'u isa gad tuuxan san booda allow kan jedhu kana tuuxanii kunoo bulee ta'ee jechuudha. Okay booda duubatti deebinee WhatsApp seenne jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf amma bilbilli tokko na harka jira bilbila kanaan WhatsAppidhaan suuraa erga namni sun achirraa balleessee booda ani immoo akkamitti akka deebisee isiniif baasu. Okay amma WhatsApp keessa seenne WhatsApp keessaa amma sagalee namni naaf erge yookaan suuraa namni naaf erge san akkamitti argachuu akka danda'u isin mul'isa. Okay amma bilbila biraatiin kun suuraa tokko asirra ergaa suuraa tokko amma suuraan sun hanga dhufu asumarratti naaf eegaa xiqqoo neetworkiidha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Suuraa san amma ergamee achirraa yoo inni delete godhe suuraa delete godhe san akkamitti argachuu akka danda'u. Kunoo amma suuraan kun seenee jira. Akkuma argitan suuraan kun seenee jira. Amma suuraa kana delete godha jechuudha asirraa. Kunoo amma delete ta'aa jira. Okay kunoo amma delete ta'ee jira suuraan kun asirraa jechuudha. Delete ta'ee jira. San booda ka delete ta'e kana argachuudhaaf aappii ammaa san keessa deebinee seenna jechuudha. Kunoo aappii kana keessa seenna. Aappiin kuni foldarii kophaatti qaba jechuudha. Wantoota sana akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu kunoo wantoota hundaayyuu kunoo suuraa delete godhame asirratti arganna. Kaan immoo asirratti kunoo amma suuraan kuni lamaanuu kan WhatsApp irraa delete godhameetu deebi'ee asirratti dhufe jechuudha. Amma kunis kunoo suuraan amma delete godhame isa kana deebinee asirratti arginee jirra. Akkasuma immoo sagaleelleen viidiyooleen yoo nuuf ergame akkasumatti argannaa jechuudha. Hordoftoonni koo baay'ee jaalatan jedhee abdii qaba. Kunoo asirratti gara dalgaa yoo oofne amma asirratti yoo viidiyoon nuuf ergame viidiyoo san kanarratti nuuf banaa jechuudha. As keessatti arganna. Akkasuma sagaleellee yoo nuuf ergame barruulleen yoo nuuf barreeffame wantoota hundaayyuu aappiin kun qabateetiin save godhee nuuf ta'a jechuudha. Kunoo waan hundaayyuu sagaleen kunoo yoo isiniif ergame asirratti argattan jechuudha. Galatooma share godhaa waliif daddabarsaa. Amma mee voice sagalee tokko ergee isinitti argisiisu fakkeenyaaf amma asirratti mee akkanumaan qabee okay mee amma aappii sanarra seeneetiin ilaalaa WhatsApp irra jechuudha. Okay kunoo amma sagaleen kun seenee jira. Amma sagalee kana delete godha asirraa
namni isiniif erge sun sagalee kana osoo isin dhaggeeffatin dileet gochuu danda'a. Erga isin dhaggeeffatanii boodas dileet gochuu danda'a. Kun amma dileet ta'ee jira. San booda deebitanii aappii san keessa seentan. Aappii san keessa erga seentaniin boodatti deebiftanii sagalee amma isiniif ergame kana asuma irratti argattanii jechuudha. Dhiifamaa kunoo asuma irratti isiniif ta'a jechuudha kunoo sagaleen sun. Kanneen keessa ta'a kunniin amma sagalee kanaan dura ergame waan ta'eef wanta hundaayyuu baay'ee jaalattanii galatoomaa hordoftoonni koo sa'aaliin dheeratee jira. Sheer godhaa waliif daddabarsaa yoo kan jaalattan ta'e laayik naaf godhaa. YouTube kiyyas Oro MP4 subscribe naaf godhaa. Galatoomaa yeroo biraa aappii itti aanuun hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.